Ega achirratti maal jettee dubbattee mosirraa dhaginu laata meeran deebii takka guyyaa eebbaa kan keessan irratti murtii akkana fudhachuuf akkamitti murteessitame ollaan akkam bultee beeka akka itti bula abbamatu beeka jedha oromoon mammaako kun yaada isaati miti ergama dhaaba tokko irraa fudhateetiin waan kana bakka qondaaltonni mootummaa argamanitti dubbatee waan jedhu sitti kaasutti jirani Maamad Deeksoo kanaaf deebii qabaa laata Rabbi harka nama fuudhuun hin danda'amu nama harka garuu nama fuudhuun akka danda'amu manni kiyya bal'inaan natti mul'isiseera. Mootummaan biltsiginnaas waraana uummata irratti labseeti jira. Kanoo akkamitti ilaalta? Jawaar Mohammadii fi fakkaattonni Jawaar Mohammad anaaf joogiraadha. Afaanuma Oromoo si dubbachaa an Oromoodhuma siin jedha. Qeerroon hima jira garuu sadarkaa garaagaraa irra jira jettee waan kaastee fi mee garaagarummaan isaa maali inni qeerroon isa ammaa kun sadarkaa akkamiirra jira? Amanii akka loojistikii taate. Loojistikii maal jechuu isaanii? Anoon beeku. Paartileen siyaasaa Oromoo gatii uummanni Oromoo har'a kafalaa jiru keessatti shoora qabanii waan jedhanis hin kaasan. Kana maal jetta? Uummata Oromootiif qabsaa'uuf paartii baay'isuu osoo hin taane yaada baay'isuu barbaachisa. Har'a irra teettee viidiyoo kana gaafa daawwattu maal sitti dhagahame? Nama osoo hin taane kan diigamuu qabu sirni kun diigamuu qabaata.